ta ilaalchi isii ilaalcha durriyyeedha. Ta gochi isii gocha durriyyeedha. Ta yaadni isii yaada durriyyeedha. Ta ilaalchi isii ilaalcha durriyyee. Ta dhageettiin isii dhageettii durriyyee. Ka'umaarraan fuune jechuudha. Durriyyee jechuun by the way. Durriyyee jechuun nama waa tokko harkaan qabne kan akkasumaan mataa fooyaa karaa gubbaa deemu yookaan ammoo bakka isan galchine fakkeenyaaf durriyyee isaa agarta karaa gubbaatti agarta eessatti yookaan baasteeshinatti yookaan bakka gabaatti yookaan bakka wucaatti yookaan bakka cidhatti yookaan bakka hannatti yookaan bakka kijibaatti yookaan mana farshootti bakka tokkollee bu'aa takkaan hin galanne keessatti agarta jechuudha. Nama sirnaa'u hojii irratti. Bakka fedhaa ta'u hojiin sun badduu jabduu laaftuu ta'uu ni mala. Bakki namoota akkasiitti gartu bakkoota bu'aan tokko irraa galu yookaan sammuu isaatti boqachiise ibin wayiin galachuu haa dhabu. Wanni dalagaa argaa waa dhabu. Nama hojiitti jiru waa dalagu. Nama maalayaa'ii yookaan ammoo haasaan taane bakka hin taane bakka isa waamin waan isan galchine waan godhuu hin dandeenye nama hin dubbanne jechuudha. Kanaaf muummicha ministeeraatiin durriyyee yeroo jedhee lafa kaa'u durriyyee akka isaatii fi harka dhooftee durriyyeen akkuma isaatti uummata jeeqxee biyya jeeqxee ollaa jeeqxee jaarsa jeeqxee jaartii jeeqxee ijoollee daa'imman jeeqxee biyyattii gara duratti deemaa jirtu kana ce'uu dhoorkuudhaaf durriyyeen uumaa isiitu iyyiteeti waa waliin dhoofteeti nama harkaa waa balleessiti. Akkasii bara silakkaafti lakkaawweetu sin. Situtti yookaan ammoo danqaa sittaati gufuu sittaati maaliif kiishawaa si fuudhuudhaaf kiishawaa nama fuudhuudhaaf gufuu namattaati. Kanaaf haala akkastuu mul'ataa jechuudha. Kun qabxiin lammataatti isinii dabalu waa'ee faannooti. Faannoon qabsaa'ota haqaatii jedha. Kun afaan hin bu'u yeroo maraa. Faannoon qabsaa'ota haqaatii jecha jedhe keessatti warra kaleessallee Eertiraa turee fi achi karaa nagaatiin galee dubbiin ta'uu dhabnaan danqaratti yookaan gaara deebi'e. Isaannan kun ijoolleen sun achirraa yeroo hundaa walgahii kennaafiin bakkoota adda addaa irratti telefoonaan ijoolleen kenna hogganoonni kenna jechuudha. Waliin argamanii jedhe eenyu faannoon. Kenna. Warra kanniiniif qabsaa'ota haqaa, hogganoota haqaa, beektota warra roorrifamee biyyaa ba'e, warra mirgaa biyyaatiif yookaan gartee uummataatiif qabsaa'aa jiru godhee kaa'e. Asiin dura faannoo yeroo hedduu irra deebi'ee faarsu tanaa fi qabsaa'ota biyyaati jedhee kaa'u kana muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Aliitu ijaaree nuun jechaa ba'e. Jecha hedduu duratti jedhee biras dabree dhufe. Ardha ammoo even kan muummichi ministeeraan ijaarin dhiise osoo muummichi ministeeraa ijaaranii warra muummichi ministeeraa ijaarsanii galchuu Jawaar Mohaammed kalee qeeqaa ture isatu ijaaree akkas godhee uummata ficcisiisee gaafa Oromoo tahee dubbatu akkasitti dubbachaa ture. Hedduun namaa sooshaal miidiyaa kana gubbatti muummicha ministeeraa karaa saniin qeeqaa turan. Karaa saniin dhagaa irra darbachaa turan. Ardha hoo isaan faannoo ta'anii dhufan jechuudha. Faannoo muummicha ministeeraan ijaarre. Faannoon akkuma qeerroo jennu maqaa dardaraa naannoo Amaaraati. Kaayoon hadha faannoon dhufteen tun kaayoo dardarri naannoo Amaaraa kalee qabu miti. Maqaa saniin warra jecha maqaa warri kaliin waamuun eebaluu gadaa jedhan san yookaan ammoo amantii takka afaan tokko ummata tokko isa jedhan sanii warra deemu gabaabdumatti isinitti hin dheeradhu. Kaayoon faannoon deemtuuf tokkoffaan ummata Oromoodhaan saba Oromoo jedhan kana dhabamsiisu. Amantiilee biraa dhabamsiisu. Jechi isaanii kaayoo abboota keenyaa waan abboonni keenya kalee dalagan dalaguu deebisuu aadaa teenna amantii teenna kalee san bakka deebisuu jechuudha. Yoo jecha faannoo keessatti Itoophiyaaf uummata Itoophiyaatiif sabaa sablammootaaf lolla jedhan taate an akka jibaanaa fida. Kanaaf Jawaar dheenyu ta'ee dhufre faannoon Oromoo balleessitu mirga haqaa karaa haqaa sabaa sablammoota balleessuu deemtu sun dhugaadhaa jedhee fudhate jechuudha. Tana pooyintiin
Okay, warri Jawaar deeggartan Jawaariif loltan dhagaa darbattan isallee eegalii Jawaariin eenyu jettanii nama. Faannoon kana namoonni beeka jarris kaayoon jaraallee kan dhossaatii miti. Waan baalarra buusanii dhossaan deemtuun clear ifaan ifatti jira jechuudha. Nama Oromoo balleessuu deemu yoo Jawaar Oromoo ta'e, nama Oromoo ajjeesuu deemu yoo Jawaar Oromoo ta'e, nama Itoophiyaa takkatti afaan tokko, amantii tokko, aadaa tokko ijaaruu deemu. Kaayoo abboota keenyaa deebisne jedhanii deeman waliin yoo deemu Jawaar Mohaammed inni Oromoodhaa kana deebisee irraa eegamalee isin hin deebisu. Kabiraatti gadduufa olii yeroo adda wayyaanee olii yoo adda Shaabiyaa wajjin diinota warri kunneen akka saba Oromootti diina Oromooti akka biyya Itoophiyaatti diina Itoophiyaatti namoonni beeka. Shaabiyaalleen Ijiptillee Faannoolleen Shaneelleen hundinuu namni kana mormuun jiranatti hin fakkaanne. Saba kamuu nama kamuu bira irratti adda ka gabbaanee galuu dadhabnee warra kanniin sodaan jiru shakkiin jiru warri biyya kana jeequuf hiree adda biyyattiin tun argatte duratti gufuu ta'uuf deemu warroota kanniin. Warri kunniin gadduufaaf Jawaar Mohaammed fa'aaf warroota adda nu morman kanaafi warroota qabsaa'ota haqaati. Akka Oromoottis akka biyya Itoophiyaattis saba kanaatittis jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaati. Ilmaan sabaa sablammoota Amaaraa, Tigree, Guraagee, Walaayittaa, Kambaataa, Hadiyaa, Beenishaangul, Affaarii hundi keessa jiru. Hattullee miti akka jedhan san, wallaaltullee miti akka jedhan san, qixaranyaa namni qaxaratee gurguratullee miti akka jarri jette san jechuudha. Nama lubbuu ofiillee jiruu ofiillee waan hundaa saba kanaaf kennee biyyattii tanaaf jecha lafeef dhiiga ofii lubbuu qaalii tanallee kennanii achi jirti jechuudha. Jaartee raayyaa ittisa biyyaa. Garuu isaan maal jedhanii qixaranyaa bitatanii ittiin fayyadaman jedhan jechuudha. Yoo adda raayyaa ittisa biyyaa akkas ta'e eenyu ayyee raayyaa ittisa biyyaa biyyattii kanaaf boru kaadhaa kun yoo gartee qixaranyaa yookaan ammoo bitamaa ergamaa kan waan beekne jeneraalonni kunneen warroonni gartee biyya kanatti adeemaniin arrabamanii diqqaatanii tuffatamanii yoo maqaa biraatiin waamaman isaan warra kam eessaa biyya tamirraa saba kamirraa fidanii biyyattii tanaaf osoo haadha biyyattii kennanii hoodhaa bulchaa deekoottaa jedhanii ummata kana keessaa alaa fidammoo isaan DNAdhaan warra biraa akka qulqulleessanii addaas fidantu jira. Namni jala kanarraa nagaa bahee hin jiru. Raayyaa ittisa biyyaa irraa aga bulchiinsa adda jirutti. Sabni ibin ummanni namoota kana filate bakka bu'oota ummataa nama 543 akkastu adda paarlaamaa jira. Ummatatu filate. Ummata miiliyoona agastu filee erge warra kana. Warri kun guutuun hadha inni arrabaman ni xiqqaatan nama sirnaatii miti. Eenyu fida ummanni kun warri sooshaal miidiyaa kana gubbaatti intarviin isaanii illee feesbuuk gubbaa taatee mariin isaanii illee feesbuuk gubbaa taatee lafa waa harkaan qabnu akka dhaaba Oromootti akka dhaaba Amaaraatti akka dhaaba Tigraayitti dhaabni tokko ni jira jedhamee dhiis biyya keessatti qilleensa irrattuu hin jirre jechuudha. Dhaabni tokko yoo jiraate silaa tokko hawaasa keessatti jabinnaan kaayoo isaatiin cimina isaatiin naamusa isaatiin sagantaa siyaasaa isaatiin beekamee duratti as baha jechuudha. Eegas yoo addunyaa keessatti maandeeta argachuudhaan biyyoota addunyaa keessatti seera addunyaa guutuun waan deemuuf kaayoo isaa beeksisee maandeeta argata jechuudha. Waajjira banachuudhaaf sosso'uuf ummata ijaaratee kaayoo isaa waan deemuuf addunyaa barsiifachuudhaaf gargaarsa addunyaa irraa argachuudhaaf hawaasa isaa kan inni qabsaa'usa yoo rakkoon irra gahe baraaruudhaaf addunyaan akka cinaa dhaabbattee waan san waan godhamuu qabu seera addunyaa saniin gootuuf isa kanneen dhaaba gartee deemu jechuudha. Garuu adda warri kun kan uummata burjijjeessee asii achi gamaa gamana gartee waliin dha'u jiru kun warra waan takkallee harkaan qabne duubni isaanii qullaa durri isaanii qullaa kaayoon qabne dhaaban qabne ufiyyuu waliin galle kara deemtuu warraa waan tokko harkaan qabne wal ga'e jechuudha. Warra intarvii godhurraa haga warra intarvii ta'uutitti. Warra dhaaba jedhurraa haga warra hayyoota ofiin jedhuutitti. Warra doktora ofiin jedhurraa haga warra piroofeesara ofiin jedhuutitti guutuun isaaniitu warroota akkasiiti. Kanaaf ilmaan Oromoo osoo isinitti hin dheeratiin wanni isin jechuu barbaadu maali? Saba koo lammiitii Oromoo. Jalqaba jechata akkasii hattuun ni beektanii yeroo waa hatte yeroo namni arge yeroo ari'an maal jetti beektuusin
leebaa yaazuutti. Hattuu qabaa hattichaa bar. Hattuu qabaa itti. Isin galaami. Namni dura jiru kasilaa hatticha qabuu danda'u kuni maal jedhaan? Hattuu qabaa jedhu sani hatticha hattuu qabaa jedhaan uf dura ilaalaa jechuudha. Tana keessa hattichi baafata. Tana keessa hattichi fayyadame jechuudha. Tokko lubbuu fi baafate inni lammaataa waan ati fudhatee baafate jechuudha. Wanna dhaja waarfaa dalagaa jiran kana. Hattuutu hattuu namaan jedhaa jira. Duruyyee namaan jedhaa jira. Wallaala namaan jedhaa jira. Nama waan takka harkaan qabne waan takka harkaan qaban jedhee nama hojiirra jiru waa dalagaa jiru. Ummata dogongorsee akka hattichi hattuu qabaa jedhee namni hattuu biraa dura laalee akkasitti hattichi fiigee baafatu sanitti isaan ardhallee nu dogongorsanii waan harkaa qabnu nu harkaa fudhatanii ufii waa saammachaa illee mataa waliin nu dhahanii biyya tana diiganii ilmaan teenna akkuma kennatti gabrummaa keessatti roorroo keessatti addunyaa wajjin dura deemuu irraa gara wallaalinaa beelaa fi ummata gartee miskiinummatti kan nu deebisuu deeman jechuudha. Kanaaf tana hubadhaa ilmaan Oromoodhaa waan goon hunda keessattu adda wanni godhuu qabnu maali? Namoota harka qullaa nun lallaban osoo hin taane maal harkaan nu qabda nama waa harkaa qabu akka biyyattis akka naannoottis akka sabatti illee wanna adda uummanni keenya biyya keenya godhuu qabnu maalidha? Maal harkaan haa qabda jechuu danda'u qabna. Namni dhufee waan fedhu ni sitti hime waan ni sitti mun dhagaye maal harkaan haa qabda? Benefiit biyyoonni guddatan bu'aa akka nam tokkottis akka biyyattis akka sabatti illee bu'aa nama harkaasii qabu yoo agarte irraa fayyadamtaa jechuudha. Nama tokkeenis gamtaanis sabaanis biyyaanis ni fayyadamta. Walumaa galatti gabrummaa jalaa bahuun faayidaa, misoomuun faayidaa, nagaa argachuun faayidaa. Hundinuu faayidaa jechuudha. Waan kana siin qabne gara nagaatiin, gara diinagdeetiin, gara dippiloomaasiitiin, gara misoomaatiin bu'aa kiisha kee irraa eegalee hagaa akka biyyaatti jechuudha. Biyyoonni guddatan Ameerikaan, Awurooppaan bu'aan isaan laallatan uummata ofiifis biyyaafis benefiit dura maal kennanii bu'aa biyya ofii. Biyya san keessa akka bu'aan biyyaaf argamu nam tokkee waan gabbuuf benefiit. Ameerikaatti gaafatte jalqaba benefiit yookaan ammoo bu'aa Ameerikaatti barbaanna tiksina siin jedhan jechuudha.